Akkam jirtu daawwattoota tokko gara chaanaalii kanatti nagaan dhuftan. Chaanaalii kana namoonni subscribe hin goone subscribe akka gootan kabajaan isin gaafadha. Har'a wanta isiniif qabadhee dhiyaadhe password wifi akkamitti utuu nama gaafatin akkamitti akka baruu dandeenyudha. Akka knowledge turtan kabajaan isin gaafadha. Yaada yoo qabaattan bakka commentiitti akka na barreessitan akkasumas video kana yoo jaallattan like akka gootan kabajaan isin gaafadha. Isinin jaalladha na hordofa. Egaan wanti nuti ittiin fayyadamne password wifi kamiinuu beekuu dandeenya application tokko jira. Application kun kan inni irraa bu'u Google Play Store irraa buufachuu dandeenya. Sadarkaa isaatiin isinitti agarsiisa. Jalqaba irratti application kana buufanna jechuudha. Application kun maqaan isaa Wi-Fi map jedhama. Iddoo searchiitti Wi-Fi space map jennee barreessina. Isa booddee ofisaatii waan fida jechuudha. Search gaafa goona applicationicha nu fida. Applicationichi kunooti kana fakkaata. Application kana download goonee erga install nu godhee booddee keessaa baana jechuudha. Fuulduratti nu fida. Application kun Wi-Fi map kun bu'ee jira. Banna jechuudha. Wi-Fi kamiiniyyuu iddoo kamiinitti nama osoo hin gaafatin yoo icciitiidhas ta'e dhokatee jiraates beekuu dandeenya jechuudha. Application kana erga bannee booddee wantoota tuttuqnee nuuf jira. Jalqaba irratti location bilbila keenya banaa ta'uu qaba. Argitaniittoonni kun addana bukkee jechuudha. San booda enable wifi isheetti banne asii ol gaafa dhiibnu wifi eenya bakka isaan jiran meetirii isaan irra jiranii nu agarsiisa jechuudha. Fakkeenyaaf jalqaba irra kan jiru home wifi kan jedhu meetirii 440 irratti kan argamu. Yohaannisiin kan galmaa'ee jiru jechuudha. Akka kanatti nuuf fida yeroo kan Yohaannisiin bannu unlock password isheetti kanatti buuna. Iddoo raasuun naqina jechuudha. San booda password isaa haala salphaatiin nutti agarsiisa jechuudha. Waan isin ajaa'ibu application kun iddoo wifi kun itti argamu meetira isaa fi location isaa nu kaa'ee iddoo sana dhaqnee ilaaluu dandeenya. Isa video yeroo biraan isin hojjedha. Amma argitaniittu password isaa 87654321 jechuudha. Kan Yohaannis kana eenyu nuti hin gaafatin tokkoon isiniif dabala. Kiiloomeetirii isa dhumarra jiru kana jechuudha. Kiiloomeetirii 1.6 irratti kan argamu wifi tokko jira. Unlock gaafa Elsa kan jiru jechuudha. 21 argitaniittuuni akka kanatti kaa'e jechuudha. Waan na hordoftaniif galatoomaa. Gaaffii yoo qabaattan bakka commentiitti na gaafachuu dandeessu. Akkasumas video akkasii hojjetamu barbaadan waa'ee maalii akkan isin hojjedhuuf na gaafachuu dandeessu. Guddaa galatoomaa waan na hordoftaniif isin jaalladha. Horaa bulaa.